Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralee viidiyoo haaraa qodde isinii dhufee jira. Viidiyoon narraa immoo akkuma suuraa asirratti argitan saamunaa fuulaa walitti guuree garagaraa walitti guuree qabee isinii fidee jira. Saamunaa fuulaa kana yeroo hedduu na gaafattanii garuu haga danda'u tokko tokko isiniif deebise. Akka amma barbaadu kanatti bakka takkatti saamunaa babbareedaa bakka takkatti waan hin argatiniif isiniif hin deebisne kunoo guyyaa rabbi jedhee har'a qabadhee isinii dhufee jira. Saamunaan asitti argitan kun hundi isaatiyyuu saamunaa babbareedaa fuula keenyaaf bareedaadha. Ka bakka hundattiyyuu argamu keessattuu biyya Arabaa kamuu keessattuu karaa salphaadhaan argachuu dandeenyu jechuudha. Takka takka maqaa isaatii fi faayidaa isaallee walitti qabee sin agarsiisa. Akkasuma dhumarrattis ka ofii kiyyaatti fayyadamu jiruu fi jijjiirama akkamii akka irraa argadhellee isiniif hima inshaallah. Kanaaf viidiyoo haga dhumaa na faana turaa waa bareedaa irraa hubadhaa isiniin jedha. Warri viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatan kaadhaa mana kiyya dhuftan dhihaadhaa subscribe godhaadhaa maatii kiyyatti idaamaa isiniin jedha. Warra amma dura naaf gootanii na faana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma na faana turaa isiniin jedha. Viidiyoolee yoo jaallattan achumaan laayik gochuu hin dagatinaadha. Saamunaa asirratti argitan kana hunda isaatiyyuu karaa salphaadhaan biyya Arabaa kamuu keessattiyyuu karaa salphaadhaan argachuu dandeenya. Tokkoffaarratti kinoo saamunaa naachuraal leemonii kana ka loomiiti. Saamunaa loomiiti. Saamunaan loomii kunin keessattuu warra fuula ooyilii qabu warra fuula finniisaa shifiin garagaraa wanta akkasii itti ba'u ka fuulli isaanii qibaatii of keessaa qabu jechuudha. Fuula ooyilii fi fuula jiddugaleessaa fuula gogaa jedhee as dura turee jira barsiisee jira yoo warri dhageeffattan jiraattanii. Keessattuu warra fuula ooyilii ka akkasii qabuuf saamunaan kun hedduu tokko bareedaadha. Fuula hin qulqulleessaa finniisa wanta irra jiru san hundayyuu yeroo gabaabatti irraa balleessa jechuudha. Lammaffaarratti kinoo kun kuukambariidha. Arabarraa dhufee kun akkuma sitti argitan warri Arabiif yoo dubbisuu dandeettan jiraate saabuunul khiyaar jedha. Kuukambar saamunaadha. Saamunaan kunilleen hedduu tokko bareedaadha. Kun ammoo fuula hundaafiyyuu ta'a. Fuula ooyilii fuula goggogaa ta'ee jiddugaleessa fuula hundaafiyyuu hin ta'a. Hin qulqulleessaa gogaa walitti butame hin diriinsaa kuukambariin fireeshin isaa ka mana keenya keessattiyyuu daakne yoo fuula dibanne bareedaadha. Saamunaan isaallee akkasuma faayidaa bareedaa qaba. Miidhaa tokkoyyuu hin qabu. Kunis ka sadaffaa kunilleen black seedidha. Black seediin na jalaa bade afaanuma kennaan iyyuu ka beeku afsuudaa gurraacha kun Arabiffaanillee saabuun zayitul habbatu sawdaa jedhee irratti katabamee jira. Kunilleen biyya Arabaarraa dhufee bakka kamiyyuu hin jira. Kunoo biyya Ameerikaa keessaa teennee bitataa jirra. Inni garuu biyya Arabaarraa dhufee innilleen hedduu tokko bareedaadha. Saamunaa fuula hundaafiyyuu ta'u habbu sawdaan waa hundaafiyyuu saamunaa isaa qofa osoo hin ta'in firiin isaa sun dhibee hundaafiyyuu akka inni dawaadha. Irra caalaan kenna hin beena natti fakkaate rifeensa ta'ee fuula ta'ee dhukkuba garagaraatiif bareedaadha. Fuula hundaafiyyuun taatti fayyadamaa isiniin jedha. Ka itti aanu ka afuraffaas saamunaa qullubbii adiiti. Kinoo isinitti mul'ata jedhee yaada. Saamunaa qullubbii adii kana ani duraan biyyatti itti fayyadamuu ture. Hedduu tokko bareedaadha. Fuula namaa qulqulleessaa hin bareecha. Ammaaf garuu ittiin fayyadamne innillee bareedaadha. Kana waan ummanni isaatu naan gallee chaandinii jedhamu maal jedha chaandinii whiting soap jedha garuu waan isaa naan gallee innillee biyyuma Arabaarraa dhufe garuu saamunaa bareedaadha. Hiriyaa tiyyatu gurguraa bakka istoora suuqii isin keessatti gurgurattu keessaa walitti guuree suuraa isinii kaasaa jira. Nama hedduu dhufee bibbitataa bareedaadha. Yoo isin bira jiraate itti fayyadamaa isiniin jedha. Kinoo Arabiffaanillee itti katabamee jira. Naan galle waan inni irraa hojjamettillee dhiyaadhee laalee jira. Naaf hin galle waan isaa garuu chaandinii jedha yoo qabeettan ta'e. Innilleen bareedaadha. Fuula hin qulqulleessaa wanta fuula xuriirra jiru kana hundayyuu irraa kaasa jechuudha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Saamunaan kana malee miti ka biraalleen hedduutu jira ka akka paappayaa faa waa hedduutu jira kan itti fayyadamu ammoo kinoo saamunaa kana. Thermic soap saamunaa irdiiti.
Erdiin fuula keenyaa fi qaama keenya hundaaf iyyuu akka inni dawaa hundi keessaniyyuu hin beektani. Kunoo kunilleen saabuunul kurkum jedhee irratti katabamee jira. Arabiffaan yoo kasinitti mul'atu ta'e. Biyya Arabaa bakka hedduu jira. Hundi isaatiiyyuu Araba irraa dhufe. Saabuunawwan kanneen bakka inni itti gurguramu hin beeku. Biyya Arabaa dhaqee waan hin bitadhee hin beeknee fi garuu Allahu aalam yoo sedaliyyaa garagaraa deemanii gaafatan hin jira natti fakkaata. Bakka hundayyuu jira biyya Arabaa irraa dhufe isaanitu itti fayyadama. Kinoo ani kanaaf fayyadama Turmeric soap saabunaa Erdiiti. Dhugaa rabbii guyyuma lamaan jijjiirama bareedaa irraa argadhetti gammade. Kinoo keessi isaalleen kana fakkaata. Harka tokkoon waraabaa jira waan ta'eef sirriitti harka lamaan keessaa baaseellee sin agarsiisu natti hin tolle. Kinoo amma fuula kiyya qofaaf fayyadamee garuu qaama kiyya hundaaniyyuu dhiqatuu barbaada jijjiirama fuula kiyya irraa argadhe. Saamunaa fuula hundaafiyyuu ta'u kun keessattuu fuula finniisitti ba'ee ka gugurraacha'e fuula walitti butamee fuula osoo hin ga'ine akka wanta nama dulloomee nama jalaa ta'e fuula dhiqee qulqulleessee wanta shifaan garagaraa namarra jiraate guyyaa lamaaniyyuu namarraa gadi cabsa. Suutan fuularraa nama balleessaa deema. Ani adda kana gubbaa duraan finniisi natti ba'ee narraa badee garuu xixiqqaatee narraa hin beeksisu gurraacha'ee narra ta'a. Amma fuulli kiyya gubbaa isaati qulqullaa'ee jira eegatti fayyadame amma torbaan tokko. Kanallee itti fayyadamaa siniin jedha hedduu bareedaa tokko. Kana malees ani kiyaarii sanillee hedduu tokko jaalladhee jira garuu kana yeroo fixee jedhee kun yoo narraa dhumate kiyaarii sanitti fayyadamuu barbaada inshaallah. Warri fuulli keessan ooyilii ta'e kaloomii sanillee itti fayyadamaati ilaalaa siniin jedha kana fakkaata maashaallah. Hedduu tokko bareedaadha ka Erdii kana hin jaalladhee fuula kiyya naaf qulqulleessee fuula naaf diriirsee yeroo akkana qorraa qabbanaa ka wintarri amma kinoo baradoon bu'aa jiru kun qaamni namaa kun hundiyyuu walitti goggoga. Garuu saamunaa Erdii kanaan guyyaa amma afraffaa keessa jira eega dhiqatuu jalqabe fuulli kiyya diriiree ifee bareede waanuma walitti goggoguu jedhamu saniyyuu hin agarre naaf bareede fuula kiyya dhiqadhee ka'eeti kireemii fuula kiyya duraanumatti fayyadamu ani kaaka'uu batarii sanitti fayyadama isa dibadha. Fuulli guyyaa guutuu akkanumatti diriiree naaf oola. Kana fakkaatatti fayyadamaa siniin jedha dhugaa rabbii faayidaa babbareedaa irraa argadheeni ka Erdii sanii saamunaa isin argisiise kanneen illee nama hedduu bitataa faayidaa isaa hedduu tokko bareedaadha jedhanii hin jaallatanii akkanatti gaafatanii isin illeen namni gaafatu gaafii namaatiin saamunaa babbareedaa walitti guurtee fiddanilleen akkasuma babbareedaa walitti qabeessinee fide kana fakkaata inshaallah akka jaallattan akka yoo argatuu barbaaddan karaa salphaadhaan birrii xiqqaadhaan argattan nabdii qaba inshaallah. Viidiyoon narra isiniif qopheesse kana fakkaata inshaallah akka jaallattan nabdii qaba. Yeroo itti aanutti yoo naaf mijatee jedhe inshaallah yoo rabbi jedhe waa'ee obboleettiin tiyya takka na gaafattee viidiyoo waa'ee dubartii yeroo heerumuudhaaf kaatu wanta mushurraa jedhama. Maal jedhama garuu afaan Oromootiin afaan Amaariffaatiin mushurraa jedhama garuu afaan Oromootiin aruuza jedhama miti akkasuma. Wanta eegan heerumne hagan heerumneen dura diddibatanii wanta gochuu qabdu wanta akkasii sanarraa mee nu barsiisi waan beekturraa nuuf himi jettee jirti inshaallah itti yaadaa jira wanta beekurraa ka anilleen keessa bahee tareerraa ka ani beeku akka biyyaatti hundi isaatiiyyuu akka aadaa mataa ofii qaba garuu wanta aadaallee osoo hin taane wanta dubartiin takka godhuu qabdu ka ani gochuu qabdi jedhee itti yaada inshaallah qabadhee isiniif dhufa yeroo itti aanutti yoo naaf mijate yoo rabbi jedhe inshaallah. Kana fakkaata viidiyoon narraa yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoolee yoo jaallattan obboleewwan keessaniifillee share godhaadhaa irraa fayyadamanii gaafii keessanillee karaa jalaatiin naaf ka'a yoo gaafii qabaattan akkasuma yaada keessanillee karaa jalaatiin naaf ka'aadha. Yaada babbareedaa naaf barreessaa walirraa barannaa wal barsiifna inshaallah. Akkuma wanta beeku isiniif himu anillee wanta isin beektan isinirraa baradha inshaallah. Kana fakkaata inshaallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.